mootummaa jiru. Waraana diinaatu dhufe jedhee uummata gaafa waraanni mootummaa dhufu taa'ee hin eegne gaafa xaxxummoo ofitti siqamee asuma tuulisitti qorraa bakkeen buliin uummata jedhudha qabnaa jechuudha. Uummata kanaaf wareegama lubbuu kaffaluun carroomuudhaan gam tokkoon gaaddisa kee, gam tokkoon jawoo kee, gam tokkoon dhiyeessu kee, isumaan galma kee isatu itti nu fufsiisa. Kanaaf dhimmi nuyi leenjinee baane dhimmi dursa keenya dhimma dursi kenninu dhimma uummata keenyaati jechuudha. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo bosonni Oromiyaa abbaan barbaade akka barbaadetti ta'ee hangalu miti jechuudha. Agartanii eengadde miidiyaa addunyaa irratti gaafa Moosee Faqalan gaafa Baqqalaa Faqalan harrayyuu duudaatu jira. Namuma waan jiru hin beekneeti jira. Waraana keessan immoo jedhanii nu gaafatu jechuudha. Akkamitti Baqqalaa waraana keenya ta'a? Bara 2011 mootummaatti harka laanne erga harka kenneetiin miseensa waraana bilisummaa Oromoo ofii masaatii yeroo masana ofirraa maal godhe? Mulqee jechuudha. Waraana keenya miti. Mooseen Faayisa jala turan ergasii isarraa citanii ba'an har'a gochaa isaan uummata Oromoo irratti hojjetan miseensi isaan jala ture hin beeku. Miseensi dhuguma wallaala. Miseensa sana deebisuu irratti dhaabni baay'ee mari'ata. Of duuba buusaniiti deemu. Of duuba buusaniiti deemu. Waraanni waraana jedhee dhaqee biratti hidhatee leenji'a. Waan beeku hin qabu miseensi isaan duukaa jiru. Warri dura jiran garuu beeku waan beekan jechuudha. Akka mootummaa irra dhiyeessii fudhatan